Senin yanımda olman büyük bir onurdur Gazi Turan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابجمتوتا في هردفتوتا خنيا إيجا هجوجي الرخنا اللي تنتل خنيا كان بيسيس لما فا كرولوس أورهان كتا تكفا قبني رفنية تجرا إيجا بيسيس نكني كان قال لك فمي جرو كان لما فالا واي سينا يوكان فيلم أزدي مخيستي وانبا نفمول لسا كان أفتي انتل خنيا خيستي تنتل خنيا كان هجوجي الرخ خيستي وانتوني نتي إلى اللو عثمان بيكم تبورسا أك إنجفتو بربادو في akkasuma akkaataa Orhaan Bey ittiin injifachuu barbaadu nutti ni agarsiisa. Qormaata Orhaan Bey mudatu waliin ni ilaalla. Oduu waa'ee gaa'ila Alaaddiin Bey irratti illee waliin ni mari'anna. Alaaddiin Bey fi Goonjaan ijoollee waan hin qabneef akka gaa'ila Alaaddiin godhatuuf dubbatamaati jira. Kunoo maaliif ta'e xiinxala keessatti waliin ni ilaalla. Akkasumas hiriyaan Usmaan Bey jaallatamaan Booraan Bey akkamitti akka booji'ame yookaan hidhamee fi akkasuma akkamitti akka bilisa ba'uu danda'u waliin kan ilaallu ta'a. Kanuma wal qabatee egaa waa'ee ajajaa buursaa haaroo kanaallee waliin ni dubbanna. Garuu viidiyoo keenya kana jalqabuudhaan duratti warroonni chaanaala Oromoo Riikardii 100dhaaf haaroo taatan chaanaala keenya subscribe, like, share godhuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoo keenya kana haga dhumatti yoo daawwattan waa'ee Kurulus Orhaan kutaa tokkoffaa isaa keessatti wantoota ta'u kan as keessatti dhageessan ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya kana hanga dhumatti daawwadha. Akkasuma akkuma torbee darbee isiniin jennee turre warroonni VPN akka nuti isiniin jennetti buufattanii daawwattan galatooma isiniin jechuu barbaada. Akkasuma warroonni arraan tana daawwachaa jirtanilleen viidiyoo keenya kana VPN itti banachuudhaan akka nu daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Galatooma. Viidiyoo keenya kana jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa walitti dachaaniiti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee ture chaanaala keenya Oromoo Riikardii 100 subscribe godhachuudhaan mallattoo notificationaa yookaan bilbilaa kana tuquudhaan olirra kaa'adha. Wannoonni nuti galakkifnu akka jalqaba irratti isin dhaqqabuuf notification banachuun dirqama taha. Kanaaf akkas godhadhaadhaan isiniin ja'a. Akkasuma viidiyoo keenya kana VPN banaadhaatiin nu daawwadhaadha. Asumaanuu namoonni baay'een chaanaala keenya kan filimoonni garagaraa irratti galakkifamaa jiraniif gaafii baay'ee gaafachaati jiru. Chaanaalli keenya inni duraanii akkuma isinitti himee jiru haak tahamee jira. Haak jechuun hatameeti jira. Kanaaf warroonni nu hordofuu barbaadan chaanaala haaroo qabna nama 300 wayirra jira. Kanaaf isa san jalatti seentanii nu hordofuu dandeessanii karaa YouTube yoo daawwachaa jiraattan linkiin description boxii yookaan gara gadii kana bakka barreeffamaa kana tuquudhaan linkiin ni jirti. Telegram keenya kan jettu tuqxanii seenuu dandeessanii. Facebook yoo ta'e immoo linkiin commentii viidiyoo kanaa jalqabarra jirti tuqxanii seenuu dandeessanii. Akkasuma TikTok yoo ta'e immoo linkiin profile keenya jala jirti linkii san tuqxanii seenuu dandeessan. Asumaan isin jaa isin beessuu barbaadeeti jalqabarratti gaatti intala keenya eegaluudhaan duratti VPN banadhaatii nu daawwadhaa haga dhumatti yoo hordoftan wantoota garagaraa addiisiniif baafna. Kanaaf turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jecha xiinxala keenya jalqabna. Filima keenya kan kutaadhaan deemu kan mata dureen isaa Kurulus Orhaan jedhuun bakka bu'amee jiru kun mata duree filima wal duraa duuba duraanii yookaan kutaadhaan kan deemu Kurulus Osmaan kan ture gara Orhaanitti yookaan Kurulus Orhaanitti jijjiiramee jira. Kanuma qofa amma gaa jijjiirameera. Sababni isaa immoo mata dureen kun Orhaan qofa irratti waan xiyyeeffatuufi akkuma kan jalqaba Ertugrul irraa gara Kurulus Osmaanitti jijjiiramee Osmaan qofa irratti xiyyeeffate akkasuma kunilleen Orhaan qofa irratti xiyyeeffata. Sababuma kanaaf jecha maqaa kana irraa jijjiiran isiniin jechuu barbaanneeti. Warroonni arraa qabee warroonni Kurulus Osmaan eegaa jirtan Kurulus Osmaan bara kana hin jalqabu kan bara kana jalqabu Kurulus Orhaanidha. Akkasitti beekaa isiniin jaa namoonni hundinuu warri viidiyoo kana daawwatan share godhaatii namoota kaan biraan gahaa isiniin jecha. Akkasuma gaa sultaanni Usmaaniyaa akka ijaaramee beektanis sultaanni Orhaan jedhamee moggaafamee hin beeku. Haa ta'u malee garuu jijjiiramni maqaa dhageeffattoonni kun yookaan Kurulus Osmaan yookaan Kurulus Orhaan ta'uu isaa akka hin burjaajoofne qofa mirkaneessaa jechuudha. Akkana jechuun gaa sultaanni Orhaan dawlaa Usmaanumaa garuu akka namni hin burjaajoofneef addaan baasanii jechuu isiniif himuu barbaanneeti. Malee dawlaa amma fakkeenyaaf Ottoman Turkii yeroo jedhamu Usmaan baananii garuu ammoo silaa dawlaa Ottoman Turkii jaanitti ofuu yookaan Kurulus Usmaan jaametti ofamuu numa danda'a. Garuu namni akka hin burjaajoofneef yookaan namarratti akka waliin fakkaanneef jecha bifa kanaan godhamee isin jechuu barbaanneeti. Egaa kan akkasitti kan hubattan barbaannaa kanarraa kan hafe viidiyoo kanaan dura irratti
yookaan viidiyoo beeysa tokkoffaa irratti waa'ee kanaa dubbanneeti jirra yookaan mari'annee turre warroonni hin daawwatin beeysa tokkoffaa ni jirti viidiyoon daawwachuu dandeessanii. Egaa injifannoo Boorsaa ilaalchisee erga goolaan yookaan masaraan marsuudhaan jalqabame waggoota hedduu akka darbee eeramee jira jechuudha. Beeysa tokkoffaa keessatti erga masaraa Boorsaatiin marsanii waggoota baay'een akka jijjiiramee jiru mul'ateeti jira yookaan dubbatameeti jira eeramee ture. Egaa gama kanaan Mahammed Bozdaaq dogoggora sanaan yookaan dogoggora seenaa hin hojjenne garuu namoota seenaa jaallataniif tajaajila badaa hojjeteera. Injifannoo Boorsaa bal'inaan agarsiifamuu qaba ture. Waggaa 9 yoo darbe injifannoon kun yeroo dhiyootti akka raawwatamu agarsiisaa jechuudha. Jechuun waggaa 9 guutuun darbee jira. Injifannoon ganaa kan Boorsaadhaa baay'ee akka waan dhiyaatee jiru jechuun fakkeenyaaf Boorsaa irratti xiyyeeffatanii jira waan ta'eef injifannoon Boorsaa akka malee dhiyaatee jirti jechuudha. Garuu akkuma beektan Mahammed Bozdaaq kanaan dura murtoo isaa duubatti deebiseera. Bara kana injifannoo Boorsaa illee agarsiifamuu dhiisuu mala. Yookaan bara kana keessa yookaan kutaa kana keessatti siizinii tokkoffaa kana keessatti siizinii tokkoffaa kan Kurulus Orhaan kana keessatti injifannoo Boorsaa mul'achuu dhabuu danda'a jechuudha. Kana jechuun seenaa waggaa tokko dheeratu yeroo tokko guutuu diriiruu danda'a jechuudha yookaan gara waggaa itti aanutti illee darbuu danda'a. Mahammed Bozdaaq kanaaf dandeettii guddaa qaba akkuma duraan beektanii. Kanaaf fakkeenyi guddaan seenaa kana gosa irraa gareen ishee yeroo ceesisuu yoo ta'u kunis seenaa keessatti sirrii ture. Garuu sababa oduu tokko waa'ee Yanisheer yookaan bulchiinsa Yanisheer sana bara dhumaa Kurulus Usmaan keessatti jechuudha. Mahammed Bozdaaq gara gosatti yookaan manneen gosaa keessa jirutti akka deebi'e argitanii jirtu. Yeroo tokko Yanisheer kan turan baratti aanu keessatti ammoo gara gosatti of duuba deebi'anii jiranii akkuma saniitti jechuudha. Kanallee of duuba deebisuu ni danda'u jechuu barbaanneeti Mahammed Bozdaaq. Ammas mo'achuun Boorsaa dhiyoo ta'us gosti ammallee yookaan gosa keessa ammallee jiraachuu isaanii agarsiifamaati jira. Silaa Yanisheerii fi ijaarsa isaa nutti agarsiisuu qaba ture. Garuu immoo dhimmi ammallee gosa qofa irratti kan daangeffame waan ta'eef Mahammed Bozdaaq seenaa keessatti hangam sirrii ta'uuf akka yaadu tilmaamuun ni danda'ama jechuudha. Gosa irratti baay'ee xiyyeeffatee jira waan ta'eef. Gama biraatiin beeksisni kunis qabxiilee hawwataa ta'an tokko agarsiiseera. Isaan keessaa inni guddaan Orhaan Bey ilmaan isaa waliin kan mul'atu yoo ta'u ilmaan isaas xiqqoo guddataniiru. Kunis yeroo dheeraan akka darbee jiru ifa godhaa jechuudha. Waggaa 9 san akka waan gahaniituma jiraniiti fakkaata. Kun seenaa irratti hundaa'uu isaa yookaan wanni ja'amaa jiru yookaan Boorsaa injifachuun goolama Boorsaa ijaaruun isaanii akka waan mul'atuuti. Kunillee seenaa yookaan waggaa 9 turuu isaanii san waan ragaa ta'uu ni qabnaa jechuudha. Akkasumas ajajaan Boorsaa akka beekamaa ta'u agarsiifamaa jira. Hiriyoonni dhiyoo Orhaan Bey illeen irratti mari'achaa jiru waa'ee kanaa irratti. Kunis ajajaan kun nama humna guddaa qabu ta'uu isaa mirkaneessa. Orhaan Bey dargaggummaa fi quuqama isaa keessatti yeroo ammaa kana Boorsaa injifachuu yoo barbaadu, Osmaan Bey garuu injifachuun hanga salphaa akka hin taane ni beeka. Akkasuma Orhaan Bey waajjira muummee osoo bulchaa jiru murtoon dhumaa gosaa fi waraanni ammallee Osmaan Bey akka ta'u ni beektu jechuudha. Kana jechuun Orhaan Bey waajjira muummee qofa harkaa qaba. Murtoo dhumaatii fi akkasuma gosa isaatii fi waraanni ammalleen harka Osmaan Bey keessa jira yookaan isaan hoogganamanii jechuudha. Egaa Sardar Shaahin kabaja akka barbaadu beekamaadha. Gantuu ta'uu isaas boodatti ni mala. Kanaafidha Shaahin Bey ofii isaatii waan Osmaan Bey marii keessatti akka waamu taasisuu hin oolu yookaan murtii akka Osmaan Bey kennu akka inni murtii godhu taasisuu hin oolu Osmaan Bey jechuudha. Mana marii sana keessatti Osmaan Bey fi Orhaan Bey fuula tokkorra akka hin jirre ifaadha yookaan yaanni isaanii akka tokko hin taane ni mul'ata. Osmaan Bey yeroo fuuldura isaa deemu Orhaan Bey waan tokko itti himuuf akka yaalu beeksisa irratti ni argitanii. Osmaan Beyitti dubbachuu barbaada garuu Osmaan Bey Orhaan Bey dubbii isaa kan irraan fuudhin didee biraa deeme. Kanaaf Orhaan Bey dubbii Osmaan Bey kana irratti walii hin gallee fi abbaa isaa mormuu akka barbaade ifaadha jechuudha. Kanarratti garuu Osmaan Bey waa'ee kanaa hunda isa dhorkee Osmaan Bey mataan isaa bakka tokko deemuuf qophii ta'uu isaa ni arginu. Osmaan Bey jechuudha akka inni imalaaf deemu ni mul'ata. Lola irrattis akka hirmaatu hin shakkisiisu Osmaan Bey jechuudha. Haleellaa Orhaan Bey naannoo qarqara galaanaatti raawwate kan inni qophaa isaa banee fakkaata. Haleellaa sanarratti illee waan injifate fakkaata. Kanarraa kan hafe mul'ataan tokko keessatti Alaaddiin Bey
Bey fi Usman Bey lamaan isaanii iyyuu arganiiru yookaan mul'ataniiru achi keessatti jechuudha. Alaaddin Bey fi Usman Bey jechuudha wajjin ta'anii akka waan mul'atanii fakkaata. Usman Bey xiqqoo miidhamuu danda'a. Murtoon hafee immoo sana booda Orhan Bey ta'uu mala kun battalumatti ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu ammoo mana marii keessatti yaanni Orhan Bey kan Shaahin Bey fayyadu waan tuffatame fakkaata. Shaahin Bey ajaja mirkaneessuu irratti milkaa'eera. Haleellaa kamiinuu yoo raawwatu boorsaa injifachuu akka hin dandeenye ifaadha. Kana malees akkuma beeksisa irratti argitan Orhan Bey boorsatti basaasa waan tureef achitti qabamee jira. Usman Bey hiriyyaa isaa dhiyoo yookaan saahiba akka obboleessa isaa achi keessatti wareegamuu arguu hin barbaadu. Kanaaf Usman Bey haala booraan yaada keessa galchuun murtoo tokko murteessuu qaba fakkaata. Usman Bey booji'amuu isaa duraanuu akka beeku beekamaadha. Orhan Bey achi keessatti basaasa ta'ee waan seeneef achi keessatti akka booji'amu Usman Bey waan beeku fakkaata. Waa'ee booraa yoo dubbannu akka nama dulloomeeti inni rifeensi isaa arrii ta'ee jira yookaan adii ta'ee jira. Akka waan adii qabutti mul'ata. Garuu jeerkutaay ilaalaa jeerkutaay ammallee rifeensa gurraacha kan qabu dargaggeessa fakkaata. Mahammed Buzdaag wantoota kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba. Jeerkutaay yoo haammatamuu qaba ture akkasuma umrii isaa sirrii ta'e qabaachuu qaba ture akkuma seenaa irratti jechuudha. Kana malees Orhan Bey gorsa Niilfar Haatun irraa fudhachuun kan mul'atu yoo ta'u yookaan Niilfar Haatun wajjin kan mari'atu yommuu ta'u isirraa gorsa garaagaraa kan fudhatu fakkaata. Gorsa gaarii waan isaaf kennitu fakkaata gaa isilleen gorsa gaarii isaaf kennite jennee yaanna. Waan faallaa Usman Bey yookaan Alaaddin Bey ta'e deemu hin gorsitu fakkaata. Garuu Alaaddin Bey fi Goonjaan ilmaan waan hin godhanneef lamaan isaanii yaaddoo keessa jiru. Boo'ichi Goonjaa itti fufeeree nagaa. Mahammed Buzdaag abattu yookaan aktara tana kana amala Goonjaaf adda durummaa agarsiisaa kana keessatti akka boo'ichaaf deemtu fakkaata yookaan kan isiif kenne fakkaata. Maalumaafuu Alaaddin Bey gaa'ila lammataa haasa'amaa jira. Akka inni Alaaddin Bey fuudhee ilmoo harkatuuf garuu gaa'ila lammaffaa waan hin qabanne fakkaata yookaan hin godhanne fakkaata. Seenaa keessatti waa'ee Alaaddin haadha warraa isaa yookaan ilmaan isaa odeeffannoo baay'een hin jiru. Ijoollee akka qabu ni dubbatama. Garuu haadha manaa lama qaba. Kana wanni jedhamu amma dura hin garree yookaan wanni jedhamu hin jiru. Egaa Alaaddin ilaalchisee osoo waa'ee gaa'ila haasa'amaa jiru Goonjaan waan isaan jedhan kana fudhachuu waan hin dandeenye fakkaata. Alaaddin Bey yeroo dhiyootti garuu mucaa godhachuun isaa ni mala. Amma beeksisa kanaa fi kanneen kanaan dura xiyyeeffannoo guddaa kan ture buursaa akka ta'e yaada kennu. Garuu seenaa buursaa keessatti goleewwan tokko haleelamaa waan jiraniif yookaan masaraawwan isaanii keessaa iddoon takka waan haleelamaa jiraniif yookaan dho'amaa jiraniif ni mo'ama. Kana cinatti qabamuun Orhan Bey ni qabna inni booji'ameeti jira. Murtoon Usman Bey mana marii keessatti dabarsee Orhan Bey akka hin gammachiifne beekamaadha. Sababni isaa Shaahin Bey fayyaduun waan hin oolleef gama biraatiin ajajaa fi bulchaan buursaa lamaan isaanii iyyuu namoota balaa qabanidha. Bulchaa sanii fi ajajaalleen bulchaa jechuun kaniif jechuudha masaraa guutuu bulchaa jiru ammoo ajajaan kaniif loltoota ajajuudha. Isaan lachuutu warra balaa qabanidha. Ajajaan hunda caalaa waan balaa qabu fakkaata. Ofii isaatiin nama jabaa nan kabaja jedha. Garuu keessaan abbaa irreedha yookaan nama badaadha. Egaa maalumaafuu kutaan jalqabaa yookaan kutaan takkaffaan kurulus Orhan Oktoobar 29 akka gallakkifamu dubbatamaati jira. Afaan Oromootiin illee guyyaa Khamisaa torbee dhufu jechuudha. Telegiraama keenya haaroo irratti gallakkifama. Achi jalatti daawwachuu dandeessanii liinkiin description boxii jala jirti yookaan iddoo gargadii kanaa iddoo barreeffamni dheeraa itti barraa'u kana jala jirti. Egaa kutaa jalqabaa kanaaf beeksisni lama dabalataan waan gadhiifamuu ni fakkaata torbee kana keessa jechuudha. Lama yoo ta'u baatellee ati tokko dabalataan dhufuun isaa hin oolu. Garuu ammoo kun oduu mirkanaa'e osoo hin taane tilmaama keenyaa kan beeksisaa kun jechuudha. Dhumarratti suuraawwan duubaa tokkos ni agarsiifamu. Fakkii haaraa buursaa irratti maal akka yaaddan gaafachuu barbaannaa yookaan buursaa akkamitti akka injifatan yaada keessan isin gaafannaa. Kutaa yookaan koomentii keenya jalatti nu barreessaadha. Buursaan akkam taati mee ni injifatammoo kutaa as deemu kana keessatti maali waan jedhamu koomentii irratti nu barreessaadha. Warroonni haga ammatti viidiyoo keenya daawwattanii xumurtan VPN jechuudha. VPN daawwadhii koomentii irratti nu barreessi. Akkasuma chaanaala keenyaaf yoo haaroo taatan subscribe godhuu hin dagatinaa. Mallattoo notificationaa tanallee banadhaadha. Chaanaalota keenya pilaatfoormii keenya kan garaagaraa YouTube akkasuma Facebook pageedhaa fi Instagram X illee ni qabna. Hundi isaa jalatti Oromoo Riikardii nu hordofaadha. Odeeffannoo garaagaraa harkattan waan ta'eef kanaaf odeeffannoo haaroo qabannee haga walitti deebinutti inshallah nagayaan nuuf turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum.